Hayyee ayyaana irreechaa milkiidhaan dabarsitanii booddee sagantaa ayyaana irreechaan duuba kan jiru qindoomina haaraatiif baga geessan. Ilmaan Oromoo biyya abbaa keessanirraa buqqaatanii sababa adda addaatiin qe'ee warra keessanirraa fagaattanii biyya Oromiyaarraa fagoo keessa qubatanii jirtan kanneen aadaa fi eenyummaa saba keessaniif yaaduu fi dhimmuudhaan rakkinaa fi gidiraa keessa keessanii sagantaa adda addaa qopheessuudhaan eenyummaa saba keessanii mul'istan guyyaan kun guyyaa seenaa keessatti dagatamuu miti. Baga milkooftan, baga milkiidhaan ayyaana irreechaa kabajattan. Irreechaan eenyummaa saba Oromoo kan mul'isu dagaaginaa fi jireenya sabni Oromoo bara dheeraa keessa kutee uumaaf uumama waloomsuu fi waltaasisuudhaan keessa darbee yoo nagee kan nu yaadachiisu harcaa seenaa hambaa warra keenyaa. Seenaan hambaa warra keenyaa walitti dhufeenya nuyi fi warra keenya gidduu jiru, walitti dhufeenya dhaloota boruu fi nu gidduu jiru kan itichee jiraachisu hambaa keenya olaana. Seenaan keenyas bara baraan kan jiraatu yoomillee kan hin banne dagaagina jabinaa fi kutannoo dhalootaan kan jiraatudha.